Terus, gadis, 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 akak terus. Maal goota. Sisteema garaagaraa fayyadamuudhaan uummata keenyatti ba'aa guddaa feete uummata keenya jaanjessaa, uummata keenya joorsaa, uummata keenya nagaa dhoorkaa, umuriinsaa akka hin dheeranne, akka hojjetatee hin arganne, bakka yaade akka hin geenye, galma akka hin geenye gochaa jiru. Wanta achi keessatti barreeffamee jiru kun maalummaan isaa mucaa kana ajjeesee summii ta'ee isa miidhuu fi miidhuu isaa wanti inni ittiin beeku hin jiru. Ragaa qabatamaan inni qabu hin jiru. Jarittii falfaltuu fi xonqoltuu kana amanee garuu waan isaan itti kennan kana baatee dhokfatee asitti baattatee deemaa jiru. Fakkaatanii kan hojjetan dabtaraa fakkaatanii kan hojjetan qeesii fakkaatanii minuuksii fakkaatanii hojii akkanaa bataskaana keessa ta'anii kan hojjetan xifatii isinii goona jedhanii waan adda addaa qalama diimaadhaan barreessanii namatti kan kennan namatti kudhaama kan hidhan kudhaama seexanaa kan morma namaatti hidhan hedduu isaanii jiru waan ta'eef warra akkanaarraa of eeguu qabna. Warra akkasiitiin nuti qeesii hin jennuun, warra akkasiitiin nuti minuuksii hin jennuun, warra akkasiitiin falfaltoota jennaan, warra akkasiitiin garee seexanootaa warra ta'an. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen tawaahidoo akkasuma amantoonni biroo chaayinaalii dhangaa lubbuu yeroo hunda kan hordoftan hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu galannii fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Viidiyoon kun namoota hunduma biraa akka qaqqabu sheer taasisa. Haaraa taatanii gara chaayinaalii kanaatti dhuftan baga nagaadhaan dhuftanii subscribe godhaa. Mallattoo bilbilaa tuquudhaan all ishee jetturra godhuudhaan yeroo hundumaa viidiyoon asii gadi dhiifamu atattaman akkasiin bira qaqqabu taasisaa. Guyyaa har'aa kana maal qabattee dhuftee yoo naan jettan immoo egaa torbee kana keessa waa'ee dhuma daftaraa, waa'ee xonqaayii, waa'ee warra matatii hojjechuu kanadha kan haasofnu. Sababni isaas egaa hanga jarittiin biyyatti galtutti hin dhiifnu, hanga Itoophiyaa keessaa biyya kana keessaa baatutti hin dhiisnu. Sababni isaas yoo jarittiin biyya kana keessaa hin bahin, yoo hojiin dabaa kun, hojiin falfalaa kun hin dhaabbatin nageenya argachuu hin dandeenyu waan ta'eef nageenya argachuudhaaf immoo dirqama waan kanarratti qabsaa'uun, waan kanarratti hojjechuun barbaachisaadha. Miidiyaan immoo humna guddaa qaba waan ta'eef jechuudha. Kanaaf har'a immoo egaa eegdota mana baankiitiin yookiin immoo waardiyyaa mana baankiitiin xonqaayiin tokko qabameetu jira. Xonqaayiin kun egaa kudhaama yookiin immoo wanta falfalaa kana qabachuudhaan gara mana baankiitti osoo hin seenaa jiru mana baankiitti seentu jechuudhaan kan inni to'atamee jiru. Inni garuu waan biraati kan inni jechaa jiru. Namoonni hedduunis dhimma kanaa wal qabsiisuudhaan yaada garaagaraati kan isaan jechaa jiranii. Maal inni kan jedhume jalqaba irratti viidiyoo isaa waliin ilaallee walitti deebina. Kudhaama wayii baatu. Bas. Terus, gadis, akak terus. Maal goota. Akkuma argitan eegdonni mana baankii dhaabsisanii gaafa baasii jedhaniin egaa bakka inni baasii argitanitti as keessaati kan inni baasii jechuudha. As keessa godhatee, as keessa kaawwatee, as keessaa kan inni baasii jechuudha. As keessa dhuffatee jechuudha. Ana baay'ee kan na ajaa'ibe isaanumtu akkamittiin akka argan qofadha jechuudha kan na ajaa'ibe. Barri kun bara dhugaati kan jennuuf tokkoffaa inni guddaan Waaqayyoon iccitii gurguddaa namoonni dhoksuudhaan karaa adda addaatiin biyya keenya nagaa dhoowwuudhaaf, jaalala dhoowwuudhaaf, tasgabbii dhoowwuudhaaf, barakata suganu dhokkuudhaaf warra hojjetan Waaqayyoon haala guddaadhaan jaalala isaatiin ifa baasaa jira jechuudha. Wanti kun kan inni raawwate magaala sulultaatti jechuudha. Naannoo Miizaan bakka jedhamutti kan inni qabame jechuudha. Erga baasisee booddee eegduun mana baankii kuni maal inni jedhee gaafate jechuudha. Ayini xilaadhaa jedhee. Ayini xilaa maalidha? Sittiin himlee? Ayini beeku kana maaliin xilaa kana maalidha? Beektaa ayini xilaa? Dhaloonni
Aloonni eessadha? Aloonni eessa? Gara kam? No? Shawaa kaabaa jala gara kam? Gara kam shawaa kaabaa jala? Yaayyaa Gullallee? Shawaa kaabaa Salaalee keessatti keessumattuu muka xurrii bakka jedhamutti bakka itti xonqaawonni, matatanyoonni, daftaroonni bakka itti walgahii isaaniitidha. Keessumattuu bakka isaan bal'inaatiin uummata keenya irratti hammeenya daba kan hojjetanii fi uummata kana balleessuudhaaf bakka itti leenjii fudhatan akka ta'e yeroo adda addaatti dubbatamaa ture. Keessumattuu namoonni iddoo tsabalaa deemtanii bakka tsabalaatti bakka afurri hamaan ba'utti namoonni yeroo hunda hordoftan yoo jiraattan Salaaleen muka xurriitiin ergame jechuudhaan yeroo hunda afurri hamaan kan inni dubbatu. Yeroo hunda egaa muka xurrii bakka jedhamu kuni bakka daftaroonni bakka qomcoonni achitti walitti qabamanii hojii moraa kana hojii falfalaa kana hojjetan ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf qeerroon achi jiru uummanni achi jiru dammaquu danda'utu irra jiraata. Jarreen kanarratti iccitii isaanii gadi baasuudhaan hawaasni balaaleffachuu qaba. Kun sababni isaas biyya keenyaafis nu fayyadu, nageenya keenyaafis nu fayyadu, fayyaa keenyaafis nu fayyadu, jireenya keenya fooniif lubbuudhaafis nu fayyadu waan ta'eef dhimma kana bal'inaan balaaleffachuun barbaachisaadha jechuudha. Mucichi maal jedhe gara jedhutti yookiin immoo gara ajandaa keenyaatti gaafa deebinu ayina xilaadha ayina xilaa hin beektu jedheeni. Egaa kudhaamadha. Kudhaama sana keessa maal akka jiru hin beeknu jechuudha. Siyaa ajjeesu jedha ta'ee, sittaa dheekkamu jedha ta'ee, bakakkaa sittaa buusu jedha ta'ee kudhaamicha keessa barreeffamicha achi keessatti waatu golgamee achi keessa jira miti wanta achi keessa jiru nuti hin beeknu jechuudha. Yookiin mucaan kun hin beeku ta'a jechuudha. Jarreen garuu dabaan karaa adda addaatiin maqaa adda addaatiin fayyadamuudhaan sisteema garaagaraa fayyadamuudhaan uummata keenyatti ba'aa guddaa feete uummata keenya jaanjessaa, uummata keenya joorsaa, uummata keenya nagaa dhoorkaa, umuriinsaa akka hin dheeranne, akka hojjetetee hin arganne, bakka yaade akka hin geenye, galma akka hin geenye gochaa jirti jechuudha. Namni tokko gaafa dhukkubsatu sababa dhukkubaatiif jecha namni amantaa guutuu hin qabne karaa adda addaatti imaluu danda'a. Yaada adda addaa yaaduu danda'a. Sababa fayyina isaadhaaf karaa fayyina isaa qofa yaaduu danda'a. Miidhaan isa qaqqabu, miidhaan karaa jara kanaatiin isa qaqqabu garuu hubannoo qabaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Ayina xilaan maaliin yaada jedhutti gama afuuraadhaan gaafa laallu ayina xilaa jechuun seexana jechuudha. Ayina xilaa gaafa jedhamu ayini jechuun ijadha. Xilaa jechuun immoo gaaddidduu golgaadha jechuudha. Gara afaan Oromootti gaafa eegnee ilaallu golgaa ijaa, gaaddidduu ijaa, ija kan nama qabdu, ija kee irra teechee fakkeenyaaf ati fageenya itti wanta ati ilaaluudhaaf yaadde yookiin immoo waan ati karoora kee karoorfatte fageenya itti wanta ati yaaddu ija kee irra teessee kan ilaaltu, adda namaarra kan teessu, ija namaa kan golgitu, namni tokko mul'ata inni gara fuulduraatti qabu tilmaamuudhaan danqaa kan itti taatu jechuudha afurri ayina xilaa kun. Afurri seexanaa ayina xilaa kun gosa lamatu jiru. Afura ayina xilaa agaaninti, afura ayina xilaa seexanaa jedhamuudhaan kan isaan beekamanii dhalaa fi dhiira qabu. Keessumattuu gaa'ela gidduutti rakkoo kan uumu afura ayina xilaa jedhamu kanadha jechuudha. Keessumattuu dhiironni yeroo tsabala deemuudhaaf, mana kiristaanaa deemuudhaaf yeroo isaan karoorfatan karoora isaanii sana jalaa hambisuudhaaf halkan abjuudhaan zinneetii waan jedhamu kan itti fiddu dubartii fakkaattee dhiira wajjiniin kan ciistu afura hamtuu fi afura falfaltuu jiruu fi jireenya namaa kan jeeqxudha jechuudha. Akkasumallee dubartoota irratti immoo dhiira fakkaachuudhaan itti dhufuudhaan akka waan dhiirree yookiin abbaan manaa isaanii yookiin hiriyaan isaan jaalatanii jiran akka waan isaan wajjin jiraatanitti fakkeessuudhaan abjuudhaan gocha hamaa kana kan raawwattu afura ayina xilaa jedhamtu kanadha jechuudha. Keessumattuu daa'imman irratti immoo halkan algaa irratti yookiin siree irratti fincaan kan fincoofsistu, halkan kan wareersitu, karaa adda addaatiin dhiibbaa garaagaraa kan irra geessistuu fi barnootatti illee akka hin milkoofneef danqaa kan keessudha jechuudha. Ayina xilaan guutumaa guututti kan isheen teessu ija namaarra, laphee namaarra, adda namaarra kan isheen teessu jechuudha. Ija namaarra gaafa teessu namni tokko gara fuulduraatti wanta inni ilaalu, wanta gaarii inni ilaale sana hamaatti kan jalaa jijjiirtu, gaarummaadhaaf yookiin immoo wanta inni natti bareede jedhee waan sana hawwiidhaan fudhate sana gara hamaatti kan jalaa jijjiirtu. Addarra gaafa teessu immoo adda jechuun egaa kutaa qaama keenyaa sammuu keessaa isa tokko waan ta'eef iyyuu kutaa sammuu kana qabachuudhaan karoora namni tokko karoorfatu, pilaanii namni tokko baafatu, fuulduratti wanta inni yaade akkanan godhadha jedhee gaafa inni karoorfatu dursitee waan inni karoorfate sana bira deemuudhaan jalaa kan balleessitu, jalaa kan fashaleessitu jechuudha. Laphee gaafa qabattu immoo namtichi
karoora isaa keessatti hojii isaa keessatti gaafa waa karoorfatu shakkii keessa isaatti humti jechuudha. Achi keessa taa'uudhaan siif hin ta'u, siif hin milkaa'u, galman geessu abdii kutachiisti jechuudha. Akkasumallee jireenya gaa'elaa gidduutti karaa adda addaatiin miidhaa geessisti. Haati manaa abbaa manaa biraa akka waan barbaadde, abbaan manaa haadha manaa biraa akka waan barbaadetti fakkeessuudhaan jarreen kan wal lolchiistuu fi jireenya gaa'elaa kan diigdu gochaa hafuura hamaa keessaatii, hafuura seexanaa keessaa tokkodha jechuudha. Kanaafuu ani xilaadhaa kun gaafa jedhu ani xilaa baatee deema jechuun seexana baatee deemaa jechuudha namni kun jechuudha. Amma fakkeenyaaf mucaan kun gochaalee hafuurri ani xilaa yookiin immoo hafuurri seexanaa ani xilaa kun irratti gaggeessaniitiin mallattoo sanaatiin furmaata argachuudhaaf jedhee jarreen dabtaraa fi xonqolaa kana bira dhaqee hojjisiifate ta'a jechuudha. Gaafa rakkoo isaa itti himatu yookiin algaa irratti fincaa'eeti ta'a yookiin gaa'ela isaa gidduutti rakkoon uumameeti ta'a yookiin karaa adda addaatiin jiruuf jireenyi isaa gufuu godhateetu isaaf jecha tarii furmaatan argadha jedhee jara bira gaafa dhaqu barumsa amantaa waan hin qabneef jarri immoo qorichadha jettee waan kana itti kennite ta'a jechuudha. Jarri maal gooti hafuuricha kana fayyadamuudhaan yeroodhaaf wantichi akka isa dhiisu garuu karaa biraatiin immoo karaa inni hin beekneen kallattii biraatiin immoo akka isa miidhu gochuudhaan nama kanatti kan kennanii fi nama kana seexana kan baachisanidha jechuudha. Ofii isaanii seexana baatanii nama seexana kan baachisan. Kanaafiyyuu guutumaa guututti kanaan maal jenna falfaladha jennaan nuti. Muradha jennaan nuti. Namni yoo dhukkubsate hafuura hamaadha yoo qabame hafuura hamaa baasuu kan danda'u xonqaa'ii miti, dabtaraa miti, matatii miti jechuudha. Hafuura hamaa kan baasuu danda'u kadhannaadha. Hafuura hamaa baasuu kan danda'u tsoomidha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhe duuka bu'ootanii hafuura akka kanaa kana baasuun kan danda'amu tsoomii fi kadhannaadhaan malee gonkumaa hin danda'amu jedhee akkuma dubbate ergaa Yaaqoob boqonnaa 4:7 irrattis immoo waaqayyoodhaaf tolee jedha diiyaabiloosiin mormaa seexanaan mormaa innis dhiisee baqataa jedha. Kan ittiin diina keenya mormuu dandeenyu dabtaraa bira dhannee falfala mora hojjisiifannee miti. Xonqaa'ii bira dhanneetu isaatiin wanta inni falfaluun falfala sana hojjisiifannee miti. Kadhannaa godhannee tsoomnee sagannee gaabbii gallee fooniif dhiiga waaqayyo fudhannee iddoo tsabalaa deemnee cuuphamnee qalbii keenya jijjiirannee diina keenyaan diiyaabiloosiin kan mormuu dandeenyu. Kanaafuu waan kana ni balaaleffanna. Jiruuf jireenya keenya keessatti karaa adda addaatiin jarri kuni wanti isaan hojjetan hedduudha jechuudha. Akkan jalqaba isinii kaasee wanti achi keessatti awwaalamee jiru kun, wanti achi keessatti barreeffamee jiru kun maalummaan isaa mucaa kana ajjeesee summii ta'ee isa miidhuu fi miidhuu isaa wanti inni ittiin beeku hin jiru. Ragaa qabatamaan inni qabu hin jiru. Jarittii falfaltuu fi xonqoltuu kana amanee garuu waan isaan itti kennan kana baatee dhokfatee asitti baattatee deemaa jechuudha qaama isaa keessatti. Kun sirrii miti jechuudha. Keessumattuu manneen kiristaanaa fuulduratti karaan durallee dubbadheera jechuudha. Karaa adda addaatiin hafuura hanexilaa daa'ima kan wareersu fincaan algaa irratti kan fincaanii fi qorichadha fayyina isiniif ta'uu danda'a bitaa ijoollee keessanitti morma isaaniitti hidhaa jechuudhaan karaa adda addaatiin jiippaasii adda addaa fayyadamanii kan gurguratan jiru. Akka namni amanee bituuf immoo maal godhu siilii qulqullootaa, siilii Mikaayilaa, siilii Gabreelii, siilii dubaroo maaramii irra godhuudhaan keessa isaa immoo gocha hafuura hamaa xonqaa'ii matatii kanaatiin hafuura hanexilaadhaaf furmaata jedhanii ni gurguru. Kun gonkumayyuu kan hin barbaachisnee fi akka macaafa qulqulluuttis kan balaaleffatamudha jechuudha. Kan nu fayyisuu danda'u amantaa keessa keenya jirudha. Dubartiin waggaa 12 dhukkubsachaa turte uffata gooftaa xuxxee fayyite akka amantii keessiif haa ta'u jedheen malee xonqaa'ii bira deemtee miti kan isheen fayyite. Falfalaa bira deemtee miti kan isheen fayyite. Kanaafiyyuu nuti kan beekuu qabnu keessa keenya amantee jirutu nu fayyisa. Amannee yoo kadhannaa goone, tsabala yoo deemne, yoo cuuphamne, yoo kadhanne, yoo saganne humna hafuura hamaa balleessuu barbadeessuu dandeenya. Kanaafiyyuu hafuura hamaadhaan hafuura hamaa bituu jechuun hafuura hamaadhaan hafuura hamaa daangeessuu dhorkuu jechuun gonkumallee hin danda'amu. Yeroodhaa fi lachisitti jedha isaan booda garuu si balleessaa jechuudha. Kanaafiyyuu yaa ijoollee waaqayyoo kana qalbeeffattanii hubachuun barbaachisaadha. Namoonni tokko tokko bartee ta'ee hawaasa keessatti wanta akkana yeroo adda addaatti kudhaamadha jedhamuudhaan naannoo keessatti dabtaroonni xonqaa'onni dura qeesii hojjechaa turanii amma immoo niitii 2-3 fuudhanii achiin dabtaraa ta'anii naannoo keessa kan ta'anii amananii jiruuf jireenya isaanii kan jeeqan hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Kana baasuu qabna bakka. Kun hafuu danda'utu irra jiraata. Hawaasni amala godhatee waan akkana umurii dheeraadhaa kaasee wanta bartee godhee fudhatee dhufeef huma achiin fakkaatu jechuudha namni kun. Garuu ijoollee keessan irratti jiruuf jireenya keessan keessatti jireenya fooniif lubbuu keessan keessatti miidhaa guddaa qaba waan ta'eef kana ni balaaleffanna. Kanaafuu nuti kan ceephaa jirru warra waan hamaa kan hojjetan, warra wanta dabaa kan hojjetan, warra falfalan kana, warra hojjetan immoo warra kaanis hojjisiisan, warreen akkanaa balaaleffachuu danda'u nurra jiraata. Akka waan xiqqootti akka waan salphootti ilaalina. Dhimmi kun dhimma lubbuuti waan ta'eefiyyuu kanaafiyyuu balaaleffachuu qabna. Hojii akkanaas mandara keessatti kan hojjetan, qaalluu fakkaatanii kan hojjetan, dabtaraa
fakkaatanii kan hojjetan, qeesii fakkaatanii, muluksii fakkaatanii, hojii akkanaa bataskaana keessa ta'anii kan hojjetan, ifatii isinii goona jedhanii waan adda addaa qalama diimaadhaan barreessanii namatti kan kennan, namatti kudhaama kan hidhan, kudhaama seexanaa kan morma namaatti hidhan hedduu isaanii jiru waan ta'eef warra akkanaarraa of eeguu qabna. Warra akkasiitiin nuti qeesii hin jennuun, warra akkasiitiin nuti muluksii hin jennuun, warra akkasiitiin falfaltoota jennaan, warra akkasiitiin garee seexanootaa warra ta'an xonqolaa falfaltoodha jennaan. Kanaafiyyuu manni kiristaanaa keenya qulqullaa'uu danda'utu irra jiraata. Isinis obbolaa keessan gorfadhaa. Warra barumsa amantaa hin qabne amantaa barsiifadhaa. Waa'ee kanaa sirriitti bal'inaan hittimaa namoonni irraa of haa eeganii naannoo isaaniitti immoo waan kana warra hojjetan irraa of eeguudhaan balaaleffachuudhaan of keessaa baasutu furmaatadha malee namtichi har'a ifatii sii godha jedhee qalama diimaadhaan barreessee akka ati mormatti hidhattu, akka ati mataa dura godhattu, akka ati dugdatti hidhattu kan si godhu wanta inni si baachisu hin beektu kaayyoo seexanaa, kaayyoo diinaa baattee jireenya kee keessatti umurii kee hin gubini. Kana jalaa bilisa bahiitii waaqayyootti amanuudhaan qorichi guddaan waaqayyo waan ta'eef waaqayyotti amanuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo darbe isinii kaaseen ture jechuudha. Iddoo tokkotti bifa kanaatiin namtichi bifa amma mucaanii qabatee jiru kanaatiin kudhaama akkana osoo baatee jiru jalaa bu'e jechuudha. Gaafa jalaa bu'u tarsaasanii geessanii qeesii tokkotti kennan. Gaafa dubbisanu maqaan namoota naannoo sana jiranii hundi achirratti galmaa'ee jira jechuudha. Kana jechuun namtichi kudhaamadha jedhee bifa kanaatiin matati yookiin immoo sibsibiisa jedhan sana isa qabeenya namaa galchu sana hojjisiifatee jechuudha laalaa. Argitanii inni kudhaamadha jedhee kan inni hojjisiifate fayyaa kiyyaaf jedhee kan inni hojjisiifate namoota warra naannoo isaa jiran immoo fayyaa isaan dhoowwaa qabeenya isaanii jalaa saamaa ture jechuudha namichi kun kanaan. Kanaafuu waan akkanaa dammaquu qabnaa. Amma yoomitti rafna waan akkanaa balaaleffachuu danda'u nurra jiraata. Kun sirrii miti. Macaafni qulqulluunis ni balaaleffata. Nutis balaaleffachuu qabna. Dukkana keessaa ifatti ba'uu qabna. Yeroon kun yeroo itti rafan osoo hin taane yeroo itti dammaqanidha. Naannoo keessanitti warra waan akkanaa hojjetan, warra daba akkanaa hojjetan irraa of eegaa, balaaleffadhaa. Jiruu fi jireenya keenya keessaa baasnee nuti immoo fayyinaan, nageenyaan, sugaan, barakaadhaan waaqa wajjin jiraachuu danda'u nurra jiraata. Qophii irraa waa baay'ee akka barattan abdiin qaba. Qophii biroodhaan hanga walitti deemetti immoo nagaan tura. Viidiyoo kana share godha, subscribe, like gochuudhaan waan immoo yaada qabdan, gaafii qabdan komentii irra kaa'uudhaan nu hordofaa. Galatoomaa, ulfaadhaa, wasbaata Egzaabeer.